taanan dantaa keessan nakassasaa deemaa seeraan nagaafadhaa. Hallaqee nagaa. لا نمني هذا خيتي في أباخي أعرف ستكون deemaa seeraan nagaa. alaarin iimeela keetii moobaayila kana keessa ni jiraame Ni jira khayrun gaalaari dhaqnaa deem lakkisee nu gaalaarii si fuulduratti. Yoo dhuunfaatti ta'e gara dhuunfaatti rakkoon qabu. Wanta ana biratti badee nikkish godhee dumbulloo takka hin kaffalu garuu hin kakadha garuu dumbulloo takka hin kaffalu. Akkas. Erga ragaa barreeffamaa qabaatte ragaa viizaa fi ragaa tikkeettis fidi kaa. Kanuma waan biraan barreessi. ragaa barreeffamaa qabaanna ragaa viizaa fi ragaa tikkeettis. Sumayyaa faana jira barreeffamni kan keessa dhiisa kan nama. Okay? Sumayyaa ammoo miyuutu irraan kaafatin amma wanni feenu ustaanni dubbatanii Dhiifama naa godhamti ayyee kabaja keessanii kifaata. Qaamni waan hojii kana itti kan Biin kun miidiyaan bahee iskiriishit godhadheedha. Barreeffama kana. Kaza waasaappiin keenya haqate malee waasappii kiyya keessa ni jira. Wanti nuti waliin haasofne inni kun jechuudha. Iskiriishitii kana gaalaarii keessatti argeennaan hindee kunootii akka isheen intini taate maaliif ragaa kan hin agarsiisne naan jedha abbaa manaa kiyyan irra erge. Amma moo bilbila aayifoona kanaanan seenee jira waan ta'eef laayivii amma iskiriishit godhadhee osoo laayivii irra jiru gara natti Sumayyaa dabarfadha. mena dhageeffadhu Sumayyaa teenya please waan takka iskiriinshuutii kana abbaa mana keetiitu barbaadee si ergee iimeela keessa Gaalaarii keessaa naam isa barbaadee naa erge. Aya gaalaariin iimeela keetii moobaayila kana keessa ni jiraame Ni jira khayrun gaalaari dhaqnaa deem lakkisee nu gaalaarii si fuulduratti. Yoo dhuunfaatti ta'e gara dhuunfaatti rakkoon qabu. tole aya amma akki goonu Sumayyaa teenya amma akki goonu laali barruun ammaati asirratti nu garsiisaa jirtu tuni gaalaarii keessatti taa'isiin si ergite moo taati dur iskiriinshuut godhattee Naatu tana iskiriishit godhe barreeffamni kun kadhiyooti iskiriishitiin so godhe. gaalaarii keessatti waan ati iskiriinshuut godhatte haawu akkamitti asii namni biraa baasuu danda'a atu iskiriinshuutiif biraa qabda Nuti walitti fayyadamna waan ta'eef ni baasa. Yookiin dammoo dur iskiriinshuut godhatte iskiriinshuutiin ka'arraa tiree Sumayyaa ila kan inni na ergen iskiriishit godhadhe gaalaarii keessa seera miti. Gaalaarii keessa barka inni si erge dhaggeeffadhaa laale sheekha. Yoo gaalaarii keessaa baasettanii uummata fuulduratti osoo hin taane uummata fuulduratti gaalaarii kiyya seenuu dirqama hin qabu mirgas hin qabdan jechuudha na ajaju. Akka dhuunfatitti dammootiin hin koottu seeni yoo jettan akka dhuunfatitti seenee isinii agarsiisuu nan danda'a iskiriisheeriin fudhadhee jechuudha. Waan dhoksuu qabu dhoksadhee. Malee uummata fuulduratti gaalaarii keebanii seera kamtu na ajaja akkasitti. Okay. Bilbila kee qoy dhaabu kabiraatiin sii dawwala asumaan laallaa rakkoon qabu abshiira dhufee qoy. Laa waan balleessuu qabuun keessaa balleessu yookaan waan dhoksuu qabuun keessaa dhoksa jalqaba irratti gaalaarii kiyya wantoota baay'ee. Tole ayyee ani asli wanta kan dubbadhu laa Sumayyaa teenya uummata akka nama obboleessa keessanitti hin dubbadhu. Maalleen micii Amma laale ishee Hamzaan dubbii xumureera dubbiin ani xumure maali ragaa mixayyoo fideessa ragaa mixayyoo fideera tokkoffaa irratti jechuudha. Lammaffaa irratti dammoo ragaa baankii otta ragaa baankii siniifan fidaa taa'anii achitti eenyumti ishee kanaadha kiyya abbaa kiyya sarrafsu taanan dantaa keessan nakassasaa deemaa seeraan nagaafadhaa. Hallaqee nagaa. laa namni haadha keetii fi abbaa kee arrabsu tokko hin jiru. Deemaa seeraan nagaafadhaa. Akkam jaran jechuudha isin sun nu dheereessitanii beektaa jaran dubbiin beeraatiif Laalu ustaadha ani wanta namuu khabiirummaa qabaa miti. Eegaa Waan jedhe. namuu khabiirummaa qabaa bara. Akkasuma akkasii miti. Barruunii fi iskiriinshuutii fi waasaappiin yeruma takkaa'uu ragaa tahuu hin dandayu. Tana guutu jala muraa beekaa. Osoo iskiriinshuutummaanuu kan jiraatu taate. Iskiriinshuut osoo hin ta'in daariktii waasaappii riikavar goonee ilaaluu ni dandeenya. Waan isaan haasawan baatii sanitti irra deebinee riikavar goonee ilaaluu dandeenya. So
iskiriinshuutiin addunyuma rabbii lafa rabbii tanarratti ragaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu ustaad Abu Mu'aaz kiyya gabaabsaatiiti. waan jedhe Ustaz Abu Mu'aaz kifama osoo dubbatiin calaanaaf haa kennan Ustaz Abu Mu'aaz Hamzaa waa Naafuu kan gaafatu qaban. nin fitan Waan si gaafadhu kan Hamza koy. nin fitan doggu takka sheekha Ayyeetti mura. galatoon maallayni Sumayyaa Amboodhaa deebi'uu qaba. Osoo iskiriinshuutii miti ragaan guutuun jiraate wanni barbaadamu guddaan tikeeta fiizaadha. Wanni isiin bitatte malee iskiriinshuutii miti. Osoo numaa'uu jiraate osoo iskiriinshuutii fi hundinuu dhugaate tikeetaa fi fiizaan Sumayyaa harka gahuudha. Sumayyaa Amboo harka gahu yoo harkan gahin wannuma fedhuu ragaa fadhanuu fidanuu maallayni Sumayyaa Amboodhaa kafalamuu qaba. Ani isaan lachuu obboleeyyan kiyya ammoo haqni jiru kanan mul'ate kanaa beekaa. Ifa manaa godhaa fitan deetti deema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndivyo jala jirtanis. Dhiifama ani waa'ee jaarsummaa keessa galuu osoo hin taane haasa'ama dubbatte irratti ati beekaa itiiti yookaan immoo kan baratte waa'ee moobaayilii jechuu dhagee asirratti tokkoffaan gaalarii banii jechuun sirriidha miti ati nama shari'aa beeku nama qareen talli meebii qullaa qabaachuu qabdi yookaan waan biraa keessa jira kuni waan dhuunfaa keessa nan seena jechuun sirrii miti. Lammaffaa hatattamuma kanarratti dhuftee ammuma dhaqeen keessa seenee ilaala jechuun kunis dogongora guddaadha. Namni waan keessaa akkamitti amma keessaa fakkeenyaaf yookiin mataa qullaa jirti ta'a yookiin uffannaan taa'een footoo qabdi ta'a hin jedhamu akka shari'aatti kun. Lammaffaa waan isheen jette irratti waan isiin galle yoo jiraate meesii ibsuu yaala. Akka jette abbaan manaa kiyyaa waan achi keessa jiru shuuti iskiriinii ka jiru inni dhaqee imeelii kiyyaan keessaa baasee shuuti iskiriinii godhee dheengaddamu kaleessa naaf ergee jette. Amma immoo laayivii kana dhufa jedheetaniini silkii isa kanarraati shuuti iskiriinii godhadhee bilbila biraatti dabarfadheen achas dhufee siin jette. Kan kana arge immoo akkamitti abbaan manaa kee gaalarii kee keessaa argaa jette. Mee biyyoo isheen arguu baatte naa ilaali jette itti kennachuu dandeessa abbaa manaa isheeti. Waan arge immoo shuuti iskiriinii godhe itti kennuu danda'a. Kanarratti akkamitti abbaan manaa keessaa ergee hin jiru garuu waan keessa waan murteessaa keessa seenaa hin jiru waan hin murteessu garuu waan amma ajenda nu kaa'amtaniifin ani fixuun ajandaan baasnu daqiiqaa nama qofa ustaas ni ba'a. arras Daqiiqaa nama qofa. isintu Ustaad Farhaan gaalaarii jechuun wanni qabdi mana qabdi habiibi. Gaalaarii iskiriinshuutaa barbaanna malee nuti eegiga. Hoggaa gaalaarii jennu nuti dhama oomiti. Footoon isiidhaa gaalaarii keessaa eessa akka jirtu ni beekna. Footoo isii gaalaarii keessaa dhiiftee akka isiif buluur ta'ullee godhuu dandeenya ustaada. Rakkoon qabu namuu dalaga qaba waan san buluur goonee laaluu dandeenya. Ammaas waan kana wanni godhu jirruuf nuti haqa arrabni arra jiidhaa boru goggogaadhaaf godhu jirra malee nama tokkoo fi miti Sumayyaanis obboleettii teenya. Sumayyaan tunis obboleettii teenya. Sii galee? So akkaataa itti godhamuu fi haala itti godhamuu jira ustaada. Malee akkanumatti Sirriidha fakkeenyaaf ammoo ustaas gaafa gaalarii seentanii maalish gaafa gaalarii isheen isinii sheerii gootu akkamittiin gaalarii sana keessaa kan shuuti iskiriinii jira kan daawuloodiitu jira kan suuraatti kaatee jira hundi wal faana dhufa gaafa dhufe bara. Alaal akka tokko jira iskiriina hoggaa fudhatan akka tokko jira nasiima. Gaalaarii nuti barbaanne san qofa akka argamuu danda'u godhuu jira. Isan mootuutti bilbiltee sheerinaa godhin jedhin akkas godhi jedhitti agarsiisti seenaa seentu ammayyuu taanaan asirratti adeemsaatti akkas gochuu dandeessa. Wanni barbaadamu. Dhiifama guddaa wajjin waa'ee suuraa gaalaariitii wal karakaruurra dhimma haqa jiru baasnee jarana mala manjee isinirraa bu'a. Amma wanni barbaadamu tikeetaa fi viizaa qofa. Iskiriinshoot biraatiin fitan. kanuma isin jechuudha waa isin jechuu deema dubbi fixuu deemnaa mi jara Nama barbakka kirikiree biraa dhiisaa abdi keessaa fi mee viizaa viidiyoo fiduu beekis dubbiituma mee fedhe baha baan. waan kana Maaliif akkamitti waan dila kana miliyeenaa miti waan saamame miti ragaa gama lachuuti gaafa jira ani sin fixuu fare jara kana asliinis gaafate interview gaafanne gartee eenyu as keessatti namni waan ni godhu waan maqaa fedhanaan jechuu dandeessi yoo ati arra haqa murteessitee nama tokkoof Sumayyaanis takkaa nan dhiiftu taanis nan dhiiftu naan beeka isinillee dhiisan jarri kun. Nuti murtii namaa irra kaayyanne waan dhaggeeffane alalchine irratti murteessu deema. Dhaggeeffadhaa waa isiniin jira. Birrii tana Hamza anaa fi Hamza Jaabiraa bana tume. Asumatti fedhnaa qofa. Ayyaan nan ba'a waan dhaggeeffatanii qabu. Tooma ani waa'ee magaalaa dhufe malee akka murteessuu dhufne akka jammartii Hamza naa deebi'u. Dubbiin tun akka itti dhufu. Waan bakka sinaa dubbachiisu jazaakumullahu Amiin, amiin. khairan. Hamza banadhu akka itti fixuu deemnu abdii mee dhaggeeffadhaa isin waan kana anaa oofee xarafarra wassalaam irra dhufuu deemtu
gamas deebistanii dhaggeeffadha. Birruma deebisuu deemnaa mi jara keenya. Birriin Sumayyaan hin deebistee jirru bara. Birriin isii harka jirti moo yeroo kanatti qaama lammaffaa bira jirtidha. Birriin hin deebitu hin jennee miti. Asli akkasumaa mi. Eega sagalee tanan dhugoomsine maal dhugoomsu yaatan isinu intala tana atis dubbiste. Sumayyaa gartee ambooti isin sagalee tani qabdaan kuu jedhee didu jirti. Sagalee wayina irratti ergite ittiin beeku jette. So jarri lachuu akka ta'etti dhugaa dubbisina Hamza anaaf Hamza assalamu alaikum. Wanta na fixuu deemnaa mi finna akka itti fannu jira. Guddisi Hamzaas waan fixuuf deemnaa miti. Hamza viidiyoo naa beebbo. Wallahi dalagaa dhiifnee waan fuunii namaa dhiifnee halkan guyyaa as taa'uu dadhabne wallahi naan fixa dhaggeessa. Adde Sumayyaa tasfaa'ee deebi'a please namoonni itti dhiyaatan saraan deebi jedhanii isitti Sumayyatti kanneen gaafadhu sin jenne intalti risiitni gartee tikeenni godhameetti eeysa dhaqee tikeenni sanis takka dhaggeeffadhu tunis ragaan qabu jetti tunis hin qabu jetti maaltu nu dirqisiisaree qaamni gartee waan biraatti tarkaanfachuu nama dirqisiisa birriin jiraachuu amante tunis irraa fuudhu tunis itti kannu amante tuni qaama waan jiru qaamni kun qaama biraatti dabare intaltiin dhufne birriin isin deebine takka dhaggeeffadhu maaliif hin dhufinidha maaliif birrii tana kannite waan san sitti argitee Sumayyaa wanni gaafachuu qabnu tikeeta murame san sitti dhufeedha takka jedhi ati yoo waan sitti dhufe kan itti argiteedha ati yoo argatteedha argadhe yoo ta'e haalan wasaalan hin arganne yoo ta'e maal goone akkuma rabbiitti deemna akka shari'a Hamza akkam goona bara. Dubbii amma fitte aboo Muwaasqi. amma dubbii addaan isin baasaa yeroon fakkeenyaa fi amma intaloon tokkoffaa namni biyya kanatti guyyaa lafaa oola. Galgala sa'a sadiitti namichi tumee onnurara kun baatii guutuu wannoo jira kumaandi poostii jira namaan guutu jireenyi takka jira. Lammata immoo mucayyoon gisee itti dawwalan akkuma sagalee dhageettan kana laffaan beektu. Minum yetaballaa birri yeellam fiizaa barbaaddi fiizan hojjannee fi ufii jaarsa kiyya na dhooge jettee haftee birriin deebi'u wayituu jiruu jette gabaabsite akkuma isin dhageettan kana. Isin kana Eshi fiizaa fidi tikkeeta fidi yenna waan waggaa lama dura eessaa isinii fidaa jette. Araboota itti hojjechiifte biraa fidii jennaan ani biyya kana keessaa deemuu barbaada alin na kaakkaam jette. Attin na kaakkaam jedhee mootu ka funyaan qabuu danda'u nu warra manguddootii miti. Sumayyaa as jirti. Kana sii gaafatan nuti koo akka manguddootti gaafadha nuun jettan malee namitti sanuu arginu hin beeynu yoo beeynallee biyya baqaa jira nama jireenya kiyya bareessuu hin barbaadu dubartii lama wallol ta'e jedhee dhugaa isinitti himaa. Sinigalati abbaa ijoollee yan mas'uulummaa hedduu qaban. Jara nama itti yaadu jira ani mootu nama itti yaadu baay'ee qaba jechuudha. Namni isaa kin dhaqqabna. Isa dhugaa yoo dubbanne Sumayyaalleen abbaa manaa qabdii nama yaaduuf jira. Ani mootu mas'uulummaa baay'ee qaba ilmaan qaban jireenya qaban sinigalamiti gibbii faxxaree biyya kanatti hidhamuun barbaadu an dubartii wajjin. Hin ammaata haalli biyya kanaa hin beeytan isin lamanuu sazonni lamaan biyya kana dhuftanii deebitanii. Isinigale miti. Kanarraa hafeen mucattiin immootu anjidduu jara kanaatti waan argadhu qabu hin beeku yuwan. Isinigale miti. Kanaafi akkaataan dogoggorri guddaan eessa jira? Sumayyaa guddoo bira jira. Sumayyaa manamni hundi jaalatu sana bira jira. Akkamitti yoo jettan akkamitti. Tokkoffaa Sumayyaan gaafuma jalqaba dogoggorte. Gaafa jalqaba isin dogoggorte akkaataa biyya kana nama itti fidan irraa yookaan dogoggora. Facaatu nama hiriyyaa kiyya mubaarakiin kun nama waggaa kuran nyaataa dhugiin kennaa gaadhaatitti wajjiiniti kunoo kana dhengadde gisee saraan waliin deemna viidiyoo waliin hojjenna gabbuu alaala. Isaa waggaa kuran waliin saahibaa kana gaafa dhengadde intalatiyya fidu jidduu kenna eenyutu ture reedii ture. Reediin anaan hiriyyaadha isaan hiriyyaadha isin hundi hin beeytan. Akira nu sadii wallolle jechuudha. Dhufa mucayyoo xiyyaatiratti wallolle yeroo sadii dirree xiyyaaratii deebisanitti. Jiddatti ufduuba deebisaniitiin wallollee akka waliin oonnatti rabbii mucayyoo san fidee erga mucayyoon fidee araarame. Namni hagana karaa kana gisee dhufu hiriyyaan lamaanuu jidduu waa kaayata. Namni maa wajjin nyaatee hojii dhuge. Dhuftee osoo gamana nama tokkoon gaafatiin fuutee amaaratti birrii hiriyyaa kennite. Yoo akka kenniteen kun na kennite jettee miire natti kennite teebar amaartittiinuu kennite. Kennite ragaa irraan qabanne. Gimmaashan hambifanne akkaataa nama biyya kana itti fidan mootu eegale dhufee ka'e birrii kafalan jarjartee dura kennite mucayyoon hin dhufne fedhu haa fiduu dadhabdu hayaada jijjiirtu akka seera biyya kana nuti dhufutti yoo laalle
dhibbatti badee Sumayyaa Tasfaayee bira jira. Eegamuchuu hedduun bira deebisuu qabdi jechuudha. Yookiin waan fiizaatiif tikkeetaa murtee gimmaa ishee deebisuu qabdi yookiin muluu deebisuu qabdi. Dhugaan jiru kana waan ragaa hin qabneef akka dhugaatti yoo dubbanne jechuudha. Kanaa miti yoo jettan ijoolleen kun obbolaadha. Ilmaan kenna nu malee abbaa hin qabanii. Ija lammaffaa nurratti baratanii. Barsiisaa jechuun jarana abbaadha. Sinigala miti yoo jettan immootu gidduutti jara walitti araarsanii kabar irraa gochuuleen hin danda'ama waan ta'eef hedduu akkasitti osoo waliin jabaatuu baatan jechuudha. Jechuma kee kanarratti waa dabalaas beeki. Sumayyaa Tasfaayeedhaa jidduu maal jette? Ani ragaaniin qabaa tikeenni na bira gahee hajettu barruudhaanii jette. Barruun san beeki yoo barruu gartee yoo mucoon tun ergite taate nambara isiin itti ergitee fi kana qofa barbaannata dhugaa ta'uu adda baasuudhaaf. Sumayyaan nu agarsiisuu dandeessaa? Barruu kami kana baasame? Barruu gartee. Barruu amma mucayyoon hafuumoo? Laa Sumayyaan lakki. Akkam jettee barruu naa barreessitee. Barruu naaf barreessite. Siifan ibsa. Barruun suni dhiyenna kana ergaa jalqaba irratti kanafti sababa abbaa manaa isheen dhorgini. Dhiyenna kana immoo ergaa abbaa manaatti wal loltee barruun guyyaa qaba. Guyyaa irratti barreeffame jechuudha. Sumayyaani ani sababa isaatiin kanan kaayiroo dhufee abbaa manaa kiyya kana namoota feemasii foolorii gurguddaa qabu irrattan himadhaa. Kaayiroo viizaa kiyya kanan gube sababa isaatiin kan jedhu barruun na bira ni jira Sumayyaa Aamboo jechuudha. Inni kun immoo barruun guyyaa ka dhiyennati jechuudha. Guyyaa ofirraa qaba. Okay, barruu tana Sumayyaatu sitti erge Sumayyaa Aamboo. Sumayyaan naa barreesse. Mee barruu san ilaallaa nu garsiise. Ayya. Ol na guddisi. Oggusma fuunee ay gaafanna yoo barruun tun barruu dhugaa taate dhugaadha yoon dhugaan ta'e ammoo asumatti dhugaa miti jennee dubbanna rakkoon qabu. Na guddisa meenidha. Eeggadhaa yoo uffata waan taate. Xiqqoo iskiriin bilbilan du'a. Qullaa waa jiraatan ustaaza eeggadhaa. Mana keenya keessa irra waa jilbaaba uffanni sinaa asuuf naaree kaameeraa duuba shi. Yoo kaameraa isaanii zoore yaa haaraa loo. Membarii ta'a namni kun kun barruu dubbisaa. Dubbinni Dubbisi barruu. Kaameeraan duuba sinii xaragaa qo'aa sirriitti mee. Abshir abshir. Hayyee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naan jette. Akkam nagaa jirta jetteeti miidiyaa warroota fooloorii gurguddaa qabaniif bira dhaqeen himadhaa waa'ee namichaa mee maal jettaa naan jettee naan mari'atte jalqaba. Isa waggaa tokko fixee lammaffaa qabatte. Oggutakka Sumayyaa oggutakka. Osuma kanatti asootu lakkoofsa maqaa asirratti lakkoofsa keessii deebi'ee. Qoy ta'a iskiriishitiidhaayyee qabadha. Isa waggaa tokko fixee. Oggutakka dhaabba. Porofaayiliin dhugaartii Porofaayiliin kun kan ishee ta'uu nama hunda beekaa iskiriishitiidha. Guyyaan barreeffama isaa moo kinoola. Guyyaa wajjin jira. Oggutakka Sumayyaa na dhagaye oggutakka. Naa. Oggutakka Sumayyaa. Dubbifne dura. Screenshot kan akkanatti tara takka taab godhe. Kinoo. Akkana wal harkise akka nama TikTok ol darbuutti. Ilaa hin jiru. Iskiriishitii lama bichaa hin jiru. Lakki. Itti deebisi tokko. Kinoo. Akka nama TikTok ol darbuutti ol darbe ayyee. Or bakka diiteelaa kana eeyyoo ayyee. Dhaabbadhu. Screenshotiin kun hoggam godhame. Har'a godhame. Moo kaleessa waan akkasii ammoo godhamee na fakkaata. Bakka wayiitiin iskiriishit godhee baasee isheenis taaduu dandeessu. Dhiis qoy oggutakka akkasuma dhaabbadhu. April guyyaa 13 iskiriishut godhame akkasiimi har'a. Har'a. Sa'a 7 fi daqiiqaa 42 irratti. Amman goradhe bakkan goradhe hin qaba. Bakka san dhaqinuu qara iskiriishutii mi'a dhugaadha. Hayyee qoy kaafachuu walii gallaasitti. Isheni profailii kanaa fi kanninni kaaddi. Lakki profaila nurraa dhiisi Sumayyaa. Bakka san seenuu waan kana iskiriishuut goote dhaqii siin jedhan. Bakka san naquun fedhuun sin hin jedhee bara. Mushkilaan asika. Hayyee mannoo keessaa na baasee bakka. Bilbila kanaan nagalchi gizee takka nagalchi bilbila kanaan. Abshir. Bilbila kanaan nagaltu ayyee.
kanaan Tikkeetti galchee saafi dorkaa fuudhaa ka barreeffama ragaa obsa takka please obsi Engineer Abba Ustaz Ahmad Jala Tanjiru obse. Wal buddu gol jeeni argitani amma yu wan numbe ne fide. Ati Sumaya